hordoftaa fi daawwattoota GMN kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtoonni keessanii nageenya kenna bakka jirtan sinagoo jecha baga irreecha bara 2018 isin ga'e jecha arrammoo haala miidhagaa fi bareedaa kanaan masqal addabaabaayii haala bashannana kana qeerroon akkanatti sirbuudhaan haala bareeduu isin agarsiisuudhaan nullee argamee jira hanga xumuraatti eessaayyuu deeminaa keessumaafuu irreechi bara kana wanni adda isa taasisu wanni Oromoo qabdu hundarraayyuu garaagararraa asitti argamuudhaan iddoo tokkotti bashannanuudhaan dhiichisuudhaan aadaa Oromoo agarsiisaa jira maarree hanga xumuraatti eessaayyuu deeminaa turtiin keessan nu faana ta'u. Me jalqaba sarara dhuftee maqaan kee guddina kamirraa dhufte Bushoftu irraa dhufte mee har'a bara kana malee guyyaa yeroo meeqa fadha irreecha bara har'a yeroo jalqaba mee akkamitti agartee irreecha bara kana baay'ee nama gammachiisa mee wanni ati har'a Oromoo kanatti bareedee miidhagee magaalaa Finfinnee kana fakkaate tanaaf Oromoo fi magaalaa Finfinnee waliin maal fakkaata baay'ee dasnaadha baay'ee nama gammachiisa gaariidha dasnama Sifana Safaan jedhama eessarraa dhufte godina Shawaa Kaaba irreecha yeroo meeqa fadhu yeroo jalqabaa kooti yeroo jalqabaa haalli dibaabiin isaa mee akkam fakkaate mee irreechi bara kana kan duraan haasaa bichaadhaan beektaa amma gizee akkanatti agartu kana maal sitti fakkaata dhugumaayyuu irreecha dhufuun kootiif yeroo jalqabaati garuu immoo irreecha kana dhufuu guyyaa Oromummaan koo akka inni irra caalaatti itti boonuun kanaaf saadee kiyyaas immoo boruuf akka dhalootatti daddabarsinu dhugumaayyuu Oromoo ta'uu kooti nan booneen jechuudha irreecha kana irratti argamu koof baay'ee gammade. Qeerroo kana sirbanii keessumaafuu bara baraan irreechi kana caalaa akka sirbuun maal dhaamsa qabdu Oromoodha. Yeroo duratti Oromoon akkanatti ayyaana isaa kabajachuudhaaf dhiibbaawwan garaagaraa yookaan immoo mudannoowwan garaagaraatiif dhoowwamaa ture amma immoo qeerroonis qarreenis jajjabaatee aadaa kana cimsuutu deemaa jira. Borurraanis bara dhufuufis dhalootaafis kanaa ol akka cimuun jechaa jira. Oromoodhaafis dhaamsa aadaa keenya safuu keenya dhaloota boruudhaaf biyyaaf Itoophiyaa keessa darbee akka Afrikaadhaaf beeksisuun jedha. Taatee Chaasan jedhama. Godina kamirraa dhufte? Godina Shawaa Kaabaa ana Kuyyuutu irraa dhufne. Irreecha yeroo meeqa fadhu? Yeroo jalqabaa akkamii gammachuun irreecha bara kana yeroo kanatti agarsiisa. Baay'ee namatti tola. Akka ittiin illee ture yeroo jalqabaa waan ta'eef baay'ee namatti tola. Dasfamaadha. Tolee hordoftaa fi daawwattoota keenya hanga ammatti isin bashannansiisaa bohaarsaa hanga xumuraatti akkasumas bashannana qeerroowwan sirba aadaa garaagaraa sirbuudhaan isin daawwachiifna hanga xumuraatti nu faana tura ammallee qophiin keenya itti fufaa turtiin keessan GMN faana ta'u. Hey,